Harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra oduu waliin hanga addisee taanaati waliin tura. Dhaabbanni qonnaa addunyaa Innisheetiivii Ashaaraa Magariisaa Itoophiyaaf beekamtii kenne. Mootummaa gamtoomanii jalatti kan argamu dhaabbanni qonnaa addunyaa Innisheetiivii Ashaaraa Magariisaa Itoophiyaatiif beekamtii kenneera. Ministeera Turizimii Salamaawit Kaasaa mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun badhaasicha fuudhaniiru. Dhaabbanni qonnaa addunyaa kanaan duras wabii nyaataa, dhiyeessii nyaata madaalawaa fi oomisha qamadii raawwii saffisiisaa Itoophiyaan galmeessisteef Ministeera Muummee Dr. Abiy badhaasuunsaa kan yaadatamu ta'uu kan ibsame torban kana keessa. Hooggansi hojiiwwan hojjetaman hunda baay'ina ariitii qulqullinaan madaalaa deemuu qaba jedhan Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Gamaagama raawwii karoora hojii kurmaana tokkoffaa bara 2018 mootummaa paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffameera. Dabalata oduu kanaa seenaa Firdiisaa Kattaanutti qindeessite. Dabaddamni raawwii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaana tokkoffaa bara 2018 Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa humna hooggansaa sadarkaan jiruun dabalaa dhufeen bu'aawwan abdachiisaa galmaa dhufan jiranis ammas fedhii misoomaa uummanni keenya qabuun wal bira qabamee ilaalamu kana caalaa kutannoo fi cichoomina olaanaan hojjetamuu akka qabu ibsaniiru. Bu'uuruma kanaan hooggansi sadarkaan jiru dhimmoota Innisheetiivii qixaan hoogganuu, tajaajila bu'uuressuu fi haala jiru xiinxaluun furmaata kennaa deemuun dhimma xiyyeeffannaa olaanaa kennamuu akka qabu hubachiisaniiru. Rakkoolee intarpireenshiippii hiikuun hojiitti jijjiiruu, seeraan alummaa hojii gufachiisan hiikuu fi qusannoo sirnaan hoogganuun dhaloota ce'umsa dinagdee milkeessuu horachiisuunis kallattii hojii itti aanu ta'uu ibsaniiru. Akkasumas hojii dhabdummaa hiikuuf iddoo hojii fi maallaqaa mijeessuun jijjiirama bu'uuraa fiduuf hooggansa sadarkaan jiru hojjechuu qaba jedhaniiru. Hanna maqsuu fi rakkoo bulchiisa gaarii furuun tajaajila si'ataa kennuuf kutannoo olaanaa hojii keessa galuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojjechuun hojii ijoo hooggansa sadarkaan jiru ta'uu ibsameera. Pirezidaanti Shimallis hooggansa sadarkaan jiru hojii milkaa'etti osoo hin quufiin kan caalu hojjechuuf xiyyeeffatee dhama'uu akkasumas hojiiwwan hojjetaman hunda baay'ina ariitii fi qulqullinaan madaalaa deemuu akka qabu kan hubachiisan torban kana keessa. Laphiin mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa gandaati jedhan Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa furtuu dogdoqqee tajaajila gandaa humneessuuf oolaniin dabarsanii wayita kennanitti laphiin mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa gandaati jedhaniiru. Mootummaan gandaa bakka hin ga'oomnetti mootummaa naannoo cimsuun hin danda'u waan ta'eef caasaa gandaa caalmaatti lafa qabsiisuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jira jedhaniiru. Ce'umsa hunda galeessa dhugoomsuu fi hojii hojjetamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti milkeessuu fi dursa caasaa gandaa sadarkaa barbaadamuun cimsuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa gandaa ijaaruu fi tarkaanfiiwwan fudhateenis tajaajila kennaa jiruun dogdoqqeewwan 6,800 gandootaaf dabarsamanii kennamanis tajaajila mootummaa caalmaatti uummatatti siqsuun kan dandeessisuudha kan jedhame torban kana keessa. Dhaloonni har'aa ol ka'insa Itoophiyaa dhugoomsuuf cichoominaanii hojjechuu qaba jedhan Afayyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan. Guyyaa alaabaa marsaa 18ffaan magaalaa Finfinnee mooraa Caffee Oromiyaatti kabajameera. Afayyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan kabaja guyyaa alaabaa kanarratti haasawaa taasisaniin alaabaan mallattoo birmadummaa fi eenyummaa biyyaati jechuun kabaja alaabaa bara kanaa wanti adda taasisu bara hojiiwwan gurguddoo itti xumurame ta'uu ibsaniiru. Alaabaan gaaddisa tokkummaa asxaa seenaa oloomaa ta'e kan tajaajilu ta'uu dubbatanii guyyaan kunis guyyaa lammiileen Itoophiyaa kabajaa fi jaalala biyyaaf qabaniin itti mirkaneessan ta'uu ibsaniiru. Dhaloonni har'aas carraa argatetti fayyadamuun ol ka'insa Itoophiyaa dhugoomsuuf cichoominaan hojjechuu akka qabu Aadde Saadaan kan dhaaman torban kana keessa.
Naannoo Oromiyaatti bara kana hojii kunuunsa qabeenya uumamaatiin lafti heektaara miiliyoona 3.2 kan misoomu ta'uu Biiroon Qonnaa Oromiyaa ibseera. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti bara kana hojii kunuunsa qabeenya uumamaatiin lafti heektaarri miiliyoona 3.2 kan misoomu ta'uu Biiroon Qonnaa Oromiyaa ibse. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Eeliyaas Kadir mootummaan naannoo Oromiyaa gaaga'ama jijjiirama qilleensa sadarkaa idil-addunyaa fi akka naannoo keenyaatti mudatu hundeerraa furuun jiruu fi jireenya qonnaan bultootaa naannichaa hundeerraa fooyyessuuf inisheetiiviiwwan bocaman keessaa hojii uumama kunuunsuun bakkatti deebisuuf xiyyeeffannoon hojii hojjetamaa tureen bu'aawwan hedduun argamuu ibsan. Naannoo Oromiyaatti waggoottan 6 darban biqiltuuwwan gosa adda addaa biliyoona 27.8 dhaabamuun kunuunfamaa kan jiran ta'uu ibsaniiru. Hojiilee eegumsaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetamaa turan kanaanis bu'aawwan hedduun argamuu ibsanii maddeen bishaanii, laggeenii fi haroowwan goganii turan kanneen akka haroo Maayaa, Odaa Bultum, Carcarii fi haroowwan Oromiyaa keessaa bakka hedduutti goguun badanii turan bakkatti deebi'uu akka fakkeenyaatti ibsaniiru. Dabalataanis dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu kaasanii hojii kunuunsa qabeenya uumamaa bona eegumsa biyyee fi bishaanii kenna tajaajila lammummaa hojjetameen gaarreen tuttuqaarraa bilisa ta'anii fi ganna ammoo ashaaraa magariisaa hojjetaman irratti dargaggoonni hedduun waldaan gurmeessuun misooma dammaa furdisa loonii fi horii aannanii irratti hojjetanii of jijjiiraa jiru jedhan. Bara 2017 darbetti hojiiwwan kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetameen sulula 6,495 lafti heektaarri miiliyoona 3.3 irratti misoomsuun gaarreewwan Oromiyaa hedduun isaanii misoomaniiru jedhan. Gama hojii ashaaraa magariisaatiin naannoon keenya bara 2017 biqiltuuwwan biliyoona 5.3 qopheessuun haala qabatamaa qilleensa naannichaatiin biqilaa biliyoona 4.8 dhaabuun danda'ameera kan jedhan obbo Eeliyaas biqilaa bara darbe dhaabbatan bara kana fulbaana 27 hanga onkoloolessa 27tti duulaan kunuunsuuf labsii baheen hanga ammaatti qaamoleen hawaasaa miliyoona 7 hirmaachisuun biqiltuu biliyoona 2.5 kan ta'u kunuunfamuun danda'ameera jedhan. Bara 2018 kanatti biqiltuuwwan gosa adda addaa biliyoona 5.5 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu himanii biqilaan dhaabamu kunis harki caalaa muduraawwan nyaataaf oolan akka ta'e dubbataniiru. Kanaafis hojii sanyii qopheessuun raabsuu akkasumas buufataalee biqilaa qophaa'aa jiraachuu himaniiru. Hojii kunuunsa qabeenya uumamaaf ijoo kan ta'e hojii eegumsa biyyee fi bishaanii bara kanaan lafti heektaarri miiliyoona 3.2 irratti duula guyyaa 60 hojjetamu baatii amajjii irraa kaasee kan labsamu ta'uu ibsanii hojii kanaas lafti heektaarri miiliyoona 3.2 kan misoomuu fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa miiliyoona 9.9 kan irratti hirmaatan ta'uu dubbataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.